amansiisee akka gartee dubbiin isin jirtu dhumtu godhuun qabu. Sirriidha. Toofiiwwan isaa gadi dubbate takka jaarsaa wajjin ni beeku maali na jala bulbulu maali waa meeqa haasawti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya dhufnee deebinee jirra. Shabaaba kanaa shaashan baay'achaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirre jirtu isin jechaa daawwattoota keenya as keenye hajaa qabdanitti chumutu dandeessa. Dhugaadha hajaan qabnu wooma dhimmaa keetii fi haadha manaa keetii kana waliin nu qabnu. Jabanee nama sulaa yaa rabbi. Hin dhumu gaa'e dhugaadha haalli dhufees argatu dadhabee isin dhugaadha akka tabbolummaa isin jidduu dhaabbattee isin jidduu hanga dandeetti ni fidhattee isinitti duseente. Kalee dhufee jedhame maaliif jette kalee pirankii yeroo daleene dhufee. Egaa sunumaat nu osoo gaafatiin kuttee malee garuu pirankii irra goonee kannis irratti pirankii kan jedhan ni mul'ootee jirti arraan tanaas irraa qabaloo laati bar. Maashaa Allah na amantasanii amma dhugaadha isaatii manaa keetii akka feettaa dhugaa duraan nutti illee haara qabaattu amma isitti illee haaratte asitti illee dhuftee wal lolanii hanumaafuu mee furmaanni fakkeenyaaf akka haramitti wayyaadha gizee hunda asirraa akkan waliin jechaa olurra kara tokko hara malutti yoo finne hoyida wal mari'anne hararatti mala wallaalee anuma hanga isiin gatteessu takkatti gatteessee isiin furmaata argatu takkatti malliin jiru akka shari'aattis nama tokko ni hiikna jaalala takka yoo garaa qabaatte hiikuu waan mijaa'u miti warra akka shari'aatti deemnaami akkama dhiibnee caal jechuu yoon caalchiseesi booda isiin as gara boodee masruufa fayyadamaa fudhachuu waan hin oolatu. Laa amma fakkeenyaaf isii irraa bahi jechuu keenyaaf dibara hin ta'u akkasanis waan rabbi tolchuun beekan akka ammaa kanaa miti gaafa dhaltee maal jettee rabbi qajeelchee tolu malti waan san taateef amma atis akkanumatti isii dheessitee maal jechuurra yoo kallattumaan nuti hundinuu nas ta'ee siis miilalla dabalatee walumaanuu dheeyinee isii bira manatti isin gidduudhaan jiru sana haasawinee hanga danda'ametti isis somneetuma yoo finne hoyidha. Sanuu gaafa isiin manatti deebite amma beekaa silaa mana hin jirtu. Guyyaa isiin dhufte gaafa isiin manatti deebite yoo akkas goonee hoyidha wanni tun akkamitti. Tabar yoo araarri dhufee isiinis amaluma saniin itti fufuu baattee sirrooytee akka jaartii namaa jiraattu jiraatti yookaan immoo akka jaartii namaa jaarsaa hojii jiraattu waan irraa barbaachisu goote dirqamaaf mirgaaf dirqama isii guutuu beetee yoo ka jiraattu ta'e nama hundi garuu dura namni kun bultii beeku bultii fedhu yookaan bultii seenuun dura waa hedduu jira wanni godhan mirgaaf dirqama isii beetee waa isirraa barbaachisu beetee kalaas waan kun na barbaachisaa kanaan godha bakkaan hin dandeenye kanaan isaan na gargaariin jaayettee yoo matuma isiitiin mareetee osoo nama mareetu hin taane goote bultiin uffatu namni nagaan jira. Dhugaadha beekee bakka kanatti amma gaafa sanillee naaf tana hunda kaasuunii bira dabarree jira beektaa. Anamma akka nama tokko yoo adeemnu taate naafi isiin beektee walillee dhabne garuu wal dhabbii teenya osoo hin ilaalin ammallee akka nama tokkotti dirqama gartee kanii duraan dhuguma walitti sin araarsa jeessan namni kun nama garaa qabu irra guddaan nama amma yeroo gara fudhatu hedduu aara bakka jaarsa kana waliin galu. Saniifuu gaayoo ilmoon tunis akkana gootu hin beekne san jechaafuu atillee tasgabbaa'ii aara isii jala laaline deebinee immoo akkasittiin isii fi isii jidduullee kaffinnu ta'a atis hedduu aara isii jala deemini hayyee isillee turtu ati dogoggora isii ilaaluu hin qabdu cal jetteetuma hanga gartee isiin deeysee gartee deemumsa kanarratti illee yoo san booda kafurmaanii dhabamu taate malee hamti hammaan tana haala kanaan isii tun dubartii garaa qabdu. Mee akkam jenneeti fala karaa isinitti amma fakkeenyaaf ati yoonii fi bara kana isiin jaartii miti nutillee ka jennu taate garuu hin ta'uu qabu kun. Maaliif namni kun deemumsaaf deema. Isii deemumsaa deemtu tana akkam gooneeti sirraa fageessin. Osoo san hin taane humneeti sis bara galchine isiin haa dhuftu yeroo isiin dhufte booda mana si galchine isin jidduu laallee waan ta'u yoo taate egaa isinis dirqama nama fudhachuu qabdi namni deemumsaa deemu kophaas hin ta'u saniif jechaafu dirqama fudhachuu qabdi. Amma gana hanga uleen gootu amansiisuun qabaanis. Namni kun beekee nama siif yaadee si gorse tokko yoo kabaje silaa nagaya
namni kabajaa takka yoo qabaate gorsi namni si gorsu jechi namni si hin jiru sun si keessa ganni bu'a. Namni immoo akkanumatti yoo gorsi namaa sun si keessa hin buune kabajaa yoo namaan qabaanne gorsi namaa sun si keessa hin bu'u. Kanaaf duuba ta'aa barsiisummaa ta'aa taatanii bara biyyattuu wallahi. Kanuma akkasii sanii ni beekaa ana ammaa kana akka gama kiyyoo as deemnu taate naaf isiin dhiyootan illee asitti mana kiyyatti dhugaadha isiin dhalaadha aartullee waan feete jechuu dandeessi. Saniifuu immoo ani isii waan feetettu sanganaa uleen isii amansiisee akka gartee dubbiin isin dhumtu godhuun qabu. Sirriidha. Toofiiwwan isaa gadi dubbate takka jaarsaa wajjin ni beeku maali na jala bulbulu maali waamee kaasoo itti beete. Si'laa san isin dabarti barbaatan madifti dhiisu malti amma san irra laalu hanga dandametti ittuma deddeebinee sossoofnee dhiisee aanannee amma irra baay'ee waan isin jettu irra sillaalin jeetummaan hin baane. Akkasiin jettu sillaalini wanti tun waan rabbi tolchuun beekan tolu maltiimi. Saniif dhiiftee waan isin jettus caluma jettee rabbi nagaan adda baasu yoonuma dhiiftee irra wayyee ittiin jaan akka fayyadu. Wes gaafattee maaliif akkana taatamaa akkas taateetti jechuun waa sanuu dhiiftee cal jettee yoo nagaan jiraatte irra wayyee nyaannaa fakkaatte. Bara namoota takka haa'uun godhu maali jenna. Anumaa nagaan taa'u dhufti. Hokkur dhufte dubbumaan na eegalti. Badii dalaydee maa kuttii miire. Gaafa maallaqa awwaaltee kuttee mee fudhatte. Sanfaa fi maala sii goota jaa hangiseen manatti. Hangas meesii anuma daranii na daran akka badii takka ana irratti dalagee na daran oomiti. Ana abbaan badii irratti dalagamte yookaan abbaan garaan itti jabaatamee yeroo dubbate. Kun aariin barsiisi aarsuu fi yookiin aartee ammas sila si deebisuuf haadha karoora qabaatti maaltu beeka. Beekaa si lol jiiftee waan akka ati loltee isii ammas tumtee karaa ammas rakkoo biraa irra geessitu fa'aa si godhuu malti waan ta'eef ati. Inni sanii amma asirratti sila yaada tokkoon qabaa dhugaadha. Amma asitti daawwattoota keenyallee maal jechaa jiran namni tokko isiintu namni gaafa rakkoo si bira hin dhaabbanne jaartii siin taatu jaan. Dhugaadha jaartiin taatuuf namni gaafa rakkoo nama bira hin dhaabbanne. Kanuma akkasiisan immoo namni kun ilmootu kana godha malee amala isii kana gaafa duroolii dhufan osoo ilmoota nagaratti hin qabatin durallee isiin tunnagee turtee haja'ute. Saniifuu osoo jarjaranii nama kana irraa muranne hanga isiin deessutti qomantii babbadduun barreessinaadha. Nama kan numa gorsan hanga danda'amu gorsaniiti hanga isiin deessutti ilaalla. San booda yoo eega deesse booda kan itti fuftu taate furmaanni san booda kan dhufuta. Malee haala kanaan akkanumatti yaaboo isinillee jarjartanii waa hedduu hin jeenaadha. Warreen biraatilleen warreen gartee as qaamaan jiranilleen hedduu jarjaranii waa hedduu jechuu jiranii. Namni kun dubartii beeka malee dhiirtilleen hedduu hin beektu. Namni dabarfannoo hin beekne hin jiru namni gaggisa garaa qabu hedduu dhiira ka jibbisiisu jira. Akkasumas kan nama kana karaa deemu kana hunda dhalaaf haa ta'u dhiiraas haa ta'u jibbisiisu jira. Akkasi daawwattoota keenyamee du'aayii godhaa fi rabbi nagayaan haa hiiku. Nagayaan itti si haa baasu bakka lama si haa godhu jennee du'aayii goonaa fi. Akkasi dhugaadha bara akkanumatti sanii yoo fakkeenyaaf mukaa yoo darbe waan ishee dandaman jiran. Kanaaf amma osoo isiidhaaf mararamee yookaan dilasan hin ta'in amala isii kana osoo narkuu garaatti jabachuutti dirqamu. Sana gaba namni haasoo malee waa garaa kiyyaan waan inni irratti arge takka ani numa yaadadha osoo waliin fayyinee yaadachuun numa noolan. Immoo daa'imni irraa harkamu kun fedhu dhalaa ta'u fedhu dheeraa ta'u. Foon kiyyaami. Dhimmaas bara waliin hin qabne. Laaluu dhufuu jira. Dirqama masruufni na barbaachisa. Waa meeqaa jira. Kana faayyaada malee hammeenya isii harkuu dhabeetii miti. Jecha hordoftoonni keenya jedhan caalaa hammeenya isii anaa beeka. Isaanirra anaa beeka. Hammeenya yoomii as itti dhufe maaliif akka itti dhufe illee beekuu barbaadu. Yoomii asirraa eegaltee numaan beeka. Sababa jechuudha. Sababa. Kanaaf obsa anis bara hanga tokko numaan obsuun dirqamaa jechuu barbaadeeti. Obsi ammallee obsi hojii guyyaa isin dhuftee dubbii hojiin godhini guyyaa isin dhuftee utuu ni dhufnaa hojiin hanga dandamenne isin gorsinaa waan isin barbaadamaa dheerinaa hin barbaachisan illee goonee fi akkuma isin moostu bartee guyyaa isitti hin goone gaafannee akkasni goonaati yoo isin dhuftee waa jettees hin dubbatin jaalaa calma jii biraafaa deem malee hosiitu.
malee wajjin dubbiin godhin siin jaganaa warafaa tumuu wajjin yaa'ee godhuudha san gana wajjin akkas hin ta'inati. Maaliif namnummaan wayii namaan jaa rakkoodha wanti tun wada toluu mala waan ta'eef ganuma wajjin yaa'een godhinii hanga dandeenye nuti isin gorsinaa isiillee loltee narraa deemee waan leettee waan fedheettu nuti gorsus hin dhiibnu bira deemeetis waan akkanarraa dhaabbadhu kana jechuun isin dhiibnu waan ta'eef ati immoo wajjin yaa'ee isin godhin nis harkaa isitti hin beekini dhiisi yeroo isin dubbii godhuu qaate biraa deemi manni ollaan jira michifaa taa'ii ija si yaasan buufatte faa deebii malee bira teessee wajjin lolni siin jaanan akkasitti. Dhugaadha yaadni keessanii ani hangaan daldaltoota akkatti hirmaan obsa. Namni kun giddiin obsa siqaa isaaf oolu giddiidhaan. Deemii siin jibar yeroo akkasii biraa yoo biraa faa deemtee nu bira faa dhuftee wajjin bashannanne waan deemne dabarsite haara sana teessi. Yoo bira teessee si waa jijjette ni haarta. Namni haare tokko gaawaan harka laatu ni nafu. Waan san ta'eef biran taa'in gisee yaa'ii akkasii san kaasoo qaate biraa faa gabbaa'in malee hojii teessee yaa'iin godhin. Maaliif dhalaa waliin qixxaatan dhaaf ijoolleen tokko yennimi saniif hanga dandeessitti ati lola sana qabbaneessuuf hawwisuu hin taane qabbaneessuuf yaadi malee hojii yaa'ii gootee oogusini isin joo barbaadu. Isin hanga dandametti isin maddee jennaa isis ni gorsina waan ta'eef rabbi isin laa qajeelchu. Kanuma isin jee yaadni irraa qabuun. Akkasii isinis galatoomaan isin jaan gama fayyanii. Isin qofaan miti nama hedduu kana jechuun jira. Waan akkasiiti. Saniif dubarratti illee yaada qabdu yoo jiraate gama fayyaan darbe. Anga ammaan tana akka yaadni kiyya kabiraatti illee hin qabu dhugaadha. Gartee walitti illee kasin deemu taate yoo isin yaa'ii kasi gootu taate akkuma gaa'ina jee carraan jee jirutti yaa'ii isin si goonaan manni ollaadhaan jira mana ollaa deeyitee haara buufattee gartee akkasitti yoo haara san buufattee deebite furmaan illee kan dhufuudha. Maaliif inni kunuunarraa na jalaa use gartee anis akkamittiin ganaa yaa'ii itti godhaan takkaasuma jirti. Saniifuu isilleen dhibbatti hobbusan. Bokkoti gartee obsa fi gadhiiftee kaatee ganda ollaa deeyite isilleen dhibbatti. Namni kun anuu har'aan tana akkami kanneen akkana yaa'ii itti godhu jiru kana baqate. Anuu akkami jetteeti isiin sun booda keessa deebitee dhiiftu haara kanaa yaa uummatanaa ka dhiiftu ta'a jechuudha. Akkas egaa daawwattoota absuutta keenyaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.